Ajara keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafa hojjetan hunduma keessanii laalaa ijoollee yaa bokkeenya jechuudha. Bokkeenya naannoo keenya tumaa jiru aara jiru urrii dhufaa jiru bakka nama fudhatee sokka fakkaata jechuudha. Laala qilleensa maal waan gibbii keessaa maa namootuma waan hundumaa waan buqqisee deemu fakkaata. Inuma raasaa jechuudha. Bakka raasaa miti raasaa. Gara bibaayee raasaa jira bubbeessa nuti fakkaata na barandaadhuma koorraayyuu na fudhachuufi barandaadhuma irraayyuu na fudhachuufi akkamitti isin waraaba akka nama fudhatee deema dhugaa rabbii nama fudhatee deema rooba akka har'aa nagarreera eegan bakka jechuudha eegan na ladde qilleensa salaala jakaa fudhatee qorqorroo mana maal buqqisee sokkuudhaaf jira jechuudha. Yaa bubbee yaa samiin gurraacha'ee jechuudha. Aara qaba beekoo girgibaa Yesuus Kiristoos bakka birdaan mana himataadhaan jedhamu kanadha jechuudha dhugaa rabbi. Yesus kameraa irratti namatti fakkaatu malee jechuudha dhugaa dhaabatanii ilaalan leelaan laa akka inni bubbisu kan inni bubbisee deemu qaama kan inni bubbisu jechuudha ilaalchi keessa lukoota silkii jirtuudhaaf ta'een beeku waan inni ta'u yaa rabbi tokkichaa lamlam ዝናቡን እየቀረስኩ ነው የዛሬ የተለየ ነው يا ربي كل أصفر نفاسو تقرأتو منامن إنه دمو الزنانة براسو وتلي الزنانة يا ربي كل إجبا كاميرا لا أصفر كاميرا لا أصفر ما يجي شوف كاميرا يزنب ما يمثلين دامنا وراسك أصفر يا دنو يا هاي وقع ما يا دنو ما كبر مالي بلا بيور ما تقوى كسر روم نجراشو دنا Kau beku? Bukenya raga akas fakkaatti lolaani magaalota xixiqqoo manoota xixiqqoo fudhatee waan deemu isaanollee
Ganne ga seenaa akka har'aatti roobeen beeku akka har'aatti waaqni gurraacha'een beeku akkasitti baay'ee gurraacha'ee baay'ee rooba akka jirutti jechuudha. Karaa asfaaltii akkasii waraabne mana keenya iyyuu lolaan balleessee jira. Akka jirutti galee manuma keenya iyyuu jechuudha. Manuma keenya iyyuu hin galee. Hin galee. Karaan jiru. Ya qilleensa ya bokkeenya ya ganni dhugaan irra seenee jechuudha. Har'a jaadha miti sane naase amle ji'aawota kanan beeku joo ji'a lammaffaa gannaa ji'a sadii qaba miti ji'a lammaffaa gaafa guyyaa ja'aan tume kunoo kanadha. Bayyaa lo la bajaajii akkatti liqimsuudhaa ka'u bajaajii akkatti ishii liqimsuudhaa ka'u koo laala dhugaatti fiigu laala jechuudha. Karaa maskootiin bahee karaa asfaaltii gubbaa irratti jechuudha. Liqimsee bajaajitti qoy seente daaktee bajaajii ishii tokko liqimsee dhaabate laala oggaa goosda ilaa oggaa harkifatu ilaa oggaa dhiibbatu waayyoo dhiibaa jira. Bakkiidha ishiisan immoo nyaatu waayyoo daaktee baate keessa. Dhiibbatee baafate. Dhugaa ilaa dhiibbateetuma baafate dhugaa. Kun eega caamiin booda jechuudha karaa bayannoon maal fakkaata ilaaluudhaaf jedhee bahe. Makiinaa manaa sun akkamitti dabarti laata qo'etti dhufte asiinoo ishiin kun akkamitti ceeti laata. Daakte kunoo daaktee ceete tokko ishiin manaa qarqarma suuta baattatte ishiin baatatte dhaabbatte ishii sun immoo nyaata julululul gootee baate ishii sun akkamitti ceeti laata qo'e kunoo achittis liqimsuuf ilaalaa bukkeetti baate ishiin immoo na liqimsette ilaa bukkeetti baatee dabarte ishiin kun sonuma sigate eeyyoo kolloonni qofamiin dabarte ishiin gaaraa dhuftu akkamitti baati laata qoy juuqila eeyyoo akkam ishii kanarra baate kunuma dhiibbata ayi bokkeenyaarraa yaa bokkeenyaarraa mana keenya iyyuu seene har'a.